Magaalaa Finfinnee gama hundaan ammayyeessuuf hojii xiyyeeffannoon hojjetamaa jiru keessaa sektoraalee mootummaa magaalattii keessatti tajaajila garaagaraa hawaasaaf kennan ammayyeessuun kenniinsa tajaajilaa si'ataa akka kennan taasisuun isa tokkodha. Kana taasisuufis bulchiinsi magaalaa Finfinnee sektoraalee magaalattii 16 irratti riiformii kan taasise yoo ta'u, abbaan taayitaa kenna eeyyamaa to'annaa konkolaataa fi konkolaachisaa sektoraalee kanneen keessaati. AMN Plus sagaleen dhalootaas kenniinsa tajaajilaa waajjira abbaa taayitaa kenna eeyyamaa to'annaa konkolaataa fi konkolaachisaa kutaa magaalaa Araadaatti argamuun waan jiru taajjabeera. Konkolaataa haaraa galmeessuudhaaf daqiiqaa meeqa fudhataa kan jedhu asirratti galmaa'eetu kan inni jiru. Obbo Zawuduu Baqqalaa jiraataa kutaa magaalaa Araadaa yoo ta'an, lakkoofsa gabatee konkolaataa fi boolloo baasuuf yeroo garaagaraatti gara abbaa taayitaa kenna eeyyama to'annaa konkolaataa fi konkolaachisaa kutaa magaalaa Araadaatti akka deddeebi'an nuuf kaasan. Kanaan dura waajjira mootummaa deemanii tajaajila argachuun ulfaataa ture kan jedhan Obbo Zawuduun erga riiformiin taasifame tajaajila si'ataa argachaa jiraachuu dubbatu. Duratti waajjira mootummaa deemuuf baay'ee nama dhiba ture. Of jibbineetti deebina. Waan haalli isaa baay'ee mijaa'aan turre. Amma garuu kan argaa jirru haalli hojii isaanis baay'ee mijaawaadha. Balbala irraa kaaftee akkuma innaa seentuu agarte sana waan jiru achumatti nullee tuqnee tajaajila barbaannu sana filannee isarraa kaanee garam deemuu akka qabnu achumatti ragaa argannee achi kaanee gara foddaa barbaadnutti deemnee tajaajila argachaa jirra. Tajaajilamtoonni biroonis tajaajila si'ataa fi saffisaa teekinooloojiin deeggarame waajjirichaa argachaa jiraachuu himaniiru. Agarsiisa በጣም ጥሩ ነው. Tajaajilli kennamaa jiru baay'ee gaariidha. Amma konkolaattota 10f boolloo hojjechiiseen jira. Daqiiqaa 15 keessatti hin xumuradhe. Kanaan dura garuu baay'ee rakkisaa ture. Guyyoota 3-4 iyyuu hin xumurattu. Amma teekinooloojiin deeggaramanii tajaajila si'ataa kennaa jiru. አዲስ መኪና ይዤ መጥቼ ነበር. Konkolaataa haaraa fideen dhufe kunoo amma lakkoofsa gabatee boolloo fi heeyyama abbaa qabeenyummaas dhamaatii tokko malee baafadheen fixaa jira. Tajaajila isaan teekinooloojiin deeggaranii kennanis baay'ee si'ataadha. Obbo Darajjee Mangashaa itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa kenna eeyyamaa to'annoo konkolaataa fi konkolaachisaa kutaa magaalaa Araadaa yoo ta'an, guyyaatti namoota 500 hanga 1000f tajaajila si'ataa teekinooloojiin deeggarame kan kennan ta'uu himanii kunis hojimaata walxaxoo hedduu kan fure ta'uu dubbataniiru. Kanaan dura faayilli badeedhaan nama raatessuun nama karaa adda addaatiin rakkisuutu ture. Amma garuu faayilli badee kan jedhamu seenaa ta'etu kan jiru. Faayilli 145 iskaan ta'ee koompitara irratti fe'amee namni tajaajilaaf yeroo dhufu hardi koppii isaa baasuu danda'u jechuudha. Kanaaf siistamaan waan ta'e sanaan tajaajila karaa adda addaatiin kennaadha kan nuti jirru. Kunis itti quufinsa maamilaa kan dabalee fi hojimaata badaa kan hambise ta'uu Obbo Darajjeen himaniiru. Meeshaa ammayyaa ta'e dijiitaal siineej maashin galchineetu kan nuti jiru. Tajaajilawwan xixiqqoo 45 kennamu tarraa'etu kan nuti jiru. Inni tarraa'u qofa otoo hin ta'in fakkeenyaaf konkolaataa galmeessuudhaaf daqiiqaa meeqa akka fudhatacha irratti taa'etu kan inni jiru. Kana duwwaa miti. Konkolaataa haaraa galmeessuudhaaf haal dureen barbaachisaa ta'an maal fa'aadha kan jedhu tartiiba taa'etu kan inni jiru. Kanaaf isa sanarraa namni odeeffannoo barbaachisaa ta'e kennuu danda'a, odeeffannoo barbaachisaa ta'e argachuu danda'a. Qeeqa barbaachise namni ittiin kennuu danda'a. Komee barbaachisaa ta'e ittiin kennuu danda'a. Yaada barbaachisaa ittiin kaasuu danda'a jechuudha. Tajaajila si'ataa fi hojimaata badaarraa bilisa ta'e tajaajilamtootaaf kennuuf teekinooloojii itti fayyadamuun murteessaa ta'us Obbo Darajjeen eeranii kenniinsi tajaajila ammayyaa'ee fi riiformiin abbaa taayitichaa irratti taasifame seenaa waajjirichaa kan jijjiire ta'uu ibsaniiru. Ilaalcha karaa sassaabdummaa, gocha karaa sassaabdummaa kana hir'isuudhaafis ta'e balleessuudhaaf tajaajila gaatee uummataa kennuudhaaf teekinooloojiitti deeggaramuun wanna filannoo hin qabnedha. Wanna ta'eef gama sanaan xiyyeeffannoo addaa goonee hojjetaa kan jirru ta'uu isaanii ni kaasuu fi anatu siifidha dhimma kee anatu raawwata waan jedhu kana keessaa bahee namni qaamaan dhufee tajaajila nuti kennaa jirru kana arguu danda'uudha qaba. Wanna ta'eef an hundaa ol namni biraa dhimma koo naaf fixuurraa an dhaqee dhimma koo fixadhee dhufuu nan danda'a. Wanti jedhu kun maamiltoota keenya keessatti iddoo guddaa qabaachuu danda'uudha qaba.